Oktooberii 7 baatii 10,2024 odeeffannoo sharafaa gabaa gurraachaa guyyaa har'aa maal akka fakkaatu maalirra akka jiru hin dabale moo hin qannase waliin ilaallaa isiniin jechuun barbaada. Biyyoota ani har'a isinii qabadhee dhufe immoo biyyoota keessa jirtan ilaallattanii itti fayyadamuu mirga guutuu qabdu isiniin hin jedha. Egaa biyyoota kana yeroon isinii himu Oman Riyaal, Qatar Riyaal, Saudii Riyaal, Joordaan Diinaar, Bahrein Diinaar, Kuwait Diinaar, Dubai Dirham, Swiss Frankii, Turkii Riilee, Egyptian Pound, Yemenii Riyaal, Pound Sterlingii, China Yuan, Austraaliyaa Doolaar, Kanaadaa Doolaar, Yuuroo, Swiss Frankii akkasumallee Ameerikaa Doolaarii jechuudha. Biyyoota ani isiniif qabadheetiin dhufe egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechuun barbaada. Akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatanii bakka hundumaa teessanii na daawwachaa jirtan nagaan lafaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa kanatti aansuun namoonni gara chaanaala kootti har'a reefu dhuftanii subscribe gochuun akkasumas like gochuun na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Warri immoo like share subscribe gochuudhaan ana wajjiniin ta'aa turtanii naa jiraadhaa naa galatoomaa hamilee warri naa taatan guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa guyyaa har'aa sharafa waliin ilaalla. Kan ilaallu immoo karaa gabaa gurraachaati jechuudha. Kananii isiniif qabadhee dhufe. Egaa akkuma beekamu Ameerikaa doolaararraan isinii ka'a jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa 137.80 oolee jira. Akkasumallee inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 151.29 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 160.56 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa Doolaariidha. Kanaadaa Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 101.35 oolee jira. Akkasumayyuu Awustiraariyaan Doolaariidha. Awustiraariyaan Doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 93.79 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Heewaan tokko guyyaa har'aa 19.58 oolee jira. Akkanuma immoo inni itti aanu jechuudha Pound Sterlingiidha. Pound Sterlingiin tokko 180.95 oolee jira. Inni itti aanu Suudiin kiroon tokko guyyaa har'aa 13.65 oolee jira. Akkasumallee Oman Riyaal jechuudha. Riyaalota sadii jiran keessa riyaalli olaanaan gatii qaala'insan kan sharafamu jechuudha. Oman Riyaalidha. Oman Riyaalli tokko 356.36 oolee jira. Inni itti aanu Qatar Riyaalidha. Qatar Riyaalli tokko 36.45 oolee jira. Akkasumallee Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko 194.56 oolee jira. Inni itti aanu Bahrein Diinaaridha jechuudha. Sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu baay'ina birrii yookiin immoo sharafaan kan sadarkaa sadaffaa irra argamtu jechuudha. Bahrein Diinaaridha. Bahrein Diinaarri tokko guyyaa har'aa 365.55 oolee jira. Akkasumallee immoo akka maallaqa Itoophiyaa sharafamutti sadarkaa guddaa yookiin immoo sadarkaa tokkoffaarra kan jirtu Kuwait Diinaaridha jechuudha. Kuwait Diinaarri tokko guyyaa har'aa 449.96 oolee jira. Inni itti aanu Dubai Dirhamidha. Dubai Dirhamni tokko guyyaa har'aa 37.55 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa Riyaalidha.
Saudi Arabiyaa riyaalli tokko akka Itiyoo Bilaak Maarketii sarchi goonee yookiin immoo gooyigiliillaa ilaalletti 36.67 oolee jira. Garuu namoonni Saudi Arabiyaa warri jirtan warri Saudi Arabiyaa jirtan daldalaa yoo gaafatanis akkasumas immoo warri chaanaala kana har'areef dhaggeeffachaa jirtan isinii galuu dhiisuu ni danda'a. Yeroo sarchi gootanii ilaallattan dhugaama isaan ni argitu. Garuu immoo yoo haqxanii daldalaa gaafatan immoo mataa fi miila wal keessa si maka jechuudha. Mataan gadi galagalaadha. Lukti ol galagalaadha. Yeroo isiniin jedhu bitaa isinitti galaa waan isaan jedhanii fi waan isin jettan an isaan jedhanii ergitanii herregtanii fi waan maallaqni keessa walitti dhufu jechuudha. Akkasumallee immoo yeroo daldalaa gaafattan iskeelii birrii keessanii isin gaafata. Maaliifin irra deddeebi'ee dubbadha yeroo hundaa warra haaraa dhufaniif galuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Kanaafiyyuu warri Saudi Arabiyaa jirtan maallaqni keessan guddaa yoo ta'e yookiin 5,000 6,000 yoo ta'e jechuudha. Guyyaa har'aa 30 oolee jira jechuudha. 30 yeroo isiniin jedhu tokko ishiitu 30 miti garuu 30 hirtuu jechuudha. Tokko 30 toon taane 30 hirtu. Maallaqa qabdan 1,000 baay'istanii deebistanii immoo 30 hirtu jechuudha. Yeroo jedhu fakkeenyaaf mee 6,000 yoo qabaattan 6,000 baay'isuu 1,000 hiruu 30 yeroo jettan kaalkuleeta jala galtanii argachuu dandeessu. Akkasumallee herrega irratti jechuudha. Namoonni herregachuu hin beekne daldalaan baay'ee isin nyaachaa jira. Herreguu hin beektan maaliif giraa waan isin gabba'uuf isin yeroo hunduma maallaqa qabdan xiqqoo ta'u baay'ee 1,000 baay'istu jechuudha. 1,000 baay'istu. Kan hirtan immoo maallaqni keessan baay'ee yoo ta'e 30 immoo hirtu. Yeroo kana kaalkuleetii keessatti qax gootanii sumunii tokko tosin irraa inciteen cheek godhatanii birriin koo amma kanaa dhufaa eeyyee amma kanaa dhufa roojoo daldalaatti kennattu jechuudha. Akkasumallee warri birriin keessan xiqqoo ta'e immoo 30 adii jechuudha. Hanga 500 yoo 100 yoo qabaatte jechuudha. Fakkeenyummee 200 yoo qabaatte 200 baay'isuu 1,000 hiruu 30.5. Garaagarummaa birrii baay'ee fi birriin xiqqoo adii tokkodha jechuudha. Kanaafiyyuu adii tokkoof jettanii birrii baay'istanii namatti hin laatinaa isiniin jedha. Yeroo hunduma irra deddeebi'ee nan hima. Maaliif sababiinsa daldaltoonni baay'een birrii walitti qabanii gaafa ati birrii baay'ee itti kennitu si shawwaduu danda'u. Nama faana iyyuurra immoo maallaqa kee xixiqqeessite 2 3 hirte yoollee kaawwatte jechuudha. Of harka baay'ee yoo qabaatte 2 hirte 3 hirte ergachuu dandeessa. Kan akkasumas immoo guyyaa guyyaan maallaqni meeqarra akka oolee gaafa gadi bu'u qaba gaafa ol ka'u qaba. Saayitii tokko keessatti illee jijjiirama qaba jechuudha. Amma ganama inni ilaalamuuf inni galgala gooyigiliilla galtanii sarchi yeroo gootan ganama yoo ol ka'aa ta'e galgala immoo gadi bu'aa ta'a. Guyyaa immoo giddu galeessa fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif akka ka'ee gabaa akka gabaa ka'u jechuudha. Akkasumallee namoonni baay'een keessa nurraa 3-4 kutuu isaati jetturraa jettanii eeyyeen 3-4 kutuu jechuudha. Maaliif kutuu Insinirraa bituu inna gadu nuti ofii keenya kallattiin dhagnee gabaa gurraacha erganna osoo hin taane nama tokkotti gurgura. Namni tokko nurraa bita. Inni nurraa bitu geessee nama biraatti gurgura. Innis nama biraatti gurgura jechuudha. Isaanis bakka gabaa gurraacha sanaa hin beekani jechuudha. Bakki sun dhokataadha. Namni beeku hin jiru. Kanaaf namoota 5 namoota 6 gidduu darbeetu maallaqni sun biyya ga'a. Innaa namoonni kun immoo walirraa bubbuufachaa adeemu jechuudha. Kanaaf akkan isaanii kukkutan isiniin jedha. Akkasumallee inni itti aanumoo Turkii riileedha. Turkii riileen tokko 4.0tiin oolee jira. Inni itti aanumoo Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko 2.40 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalii 0.56 oolee jira. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.